Kulfin cabe mucaan isin jiru akkasii viidiyoo naa kaayanii viidiyoo naa kaayanii nama biraatu seenee cabsee fuudhe mucaa. Yaani si jala dalagu jira jechuudha. Mucaan isin nafoo damkoottaa yoo inni akka na hidhee taate ibsaan na hidhu taate. نباس عيادة جدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا دعوتوتا كينيا كم نجاجرتو فيا كيسني جرّا قالني ربي هاجا ولتي دي بنجرة جدا إبسا نجاجا فتنتي ميولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جستون جبتو جبتو كينيا. أيه نجيني جا برباد سروان تاني في إن شاء الله ميدوا مبارسة. قاعتي nagaan buluuf ollaan kee nagaa naa bulu jedhani akkasumas gaa akkuma isin argaa turtan maal ibsa maal akka keessa ture eessa maal keessa ture rakkoo maaltu isa mudate maaltu dhiirta wanni laaftuun hin bochiftu argitanii jirtan jechuudha. Kanaaf wanni ati mataa qaqqabatu tokkollee hin jiru jedhani anillee akkasumatti gaa wanni xarafa addunyaa sanirraa kaasee na fide siif jecha achii ka'ee dhufe malee wanni ati hojjetu takkallee hin jiru wanni ati nama sodaatullee hin jiru wanni ati abdii kutatullee hin jiru abdii sin kutatini kutannoo kee ijjennoo kan kee gadi dhaabee waan dhufe kamuyyuu keessummeessuudhaaf qophima ta'uu qabda yeroo kamiyyuu ilmoo dhiiraa hubatuu qabdu. Kanaaf yoo ati laafte waan sin geenne sitti taphata. Lallaafulleen sin barbaachisu waan keessa dabartee ni beekta. Waan keessa dabartee sanirraa atiin sanirraa hin baratiin barachuu qabda. Amma of duuba deebitee hubachuu qabda. Abbaa fedhe maan taane funyaanii fuudhuu danda'uudha qabda. Yoo dadhaban bar siimu yoo dadhaban yoo sodaatan jalaa mala dhayatan gadhiisan bakkitoo. Bar dhugama siin jedhe. Kanaaf immoo sodaatana jettama malan beektu. Barkaraasii jira. Kanaaf wanni ati ciqqabdu takka hin jiru ani siif jecha achii ka'ee dhufe. Abbaa fedhe maan taane oloo isi dura wareegata. Dhaabame isa goona amma eenyusa nama san nama an takka argellee miti nama an beekullee miti akka achi ilaaletti. Lama dhugaa baruu beekan. Tasgabbaayiti akka ilmoo namatti natti himame maali rakkoo jiru tasgabbiidha natti miti achi booda furmaata kenna wanni ati sodaatu tokko hin jiru. Yaa nama hin sodaatu naan jedhee barsiin jedhee ani naman qabuu hin jedhin gaa naman beeke gaa naman qabuu namni na cinaa si fakkaata rakkoon na deddeebi'u tanatu na bochise malee dhiira waan kun qormaata akkuma jettee dhiira waan na laaftu bochisu sirri hin beeytalle maaluma keessi beeytas waa hedduu waliin dabarsinee rakkoo guddoo sanuu dabarsinee hanga du'a lubbuu sirri ga'u takkatti rabbi gaariin isaa ga'u guyyaan yoo hin gahin namni jiru. Alhamdulillah rabbi gaariin gaafa sitti waliin jiru basaa sanadhaan agartee suruu dabarte si galee amma immoo rakkoo xiqqoo tana uumaa wanni sodaadhus hin jiru. Kanaaf ani amma mucaan sun akkamitti dhufe maali inni sun an gallee baradha. Eenyu maqaan isaa Abdoo moo Abdoo moo maali? Abdiya. Abdee. Oo ima baafate maqallee moo kajaabaa taa'ee. Dhaan amma dhugaa baruu fi barbaadaa muree. Waan akkas turellee ni beekta amma wantoota asii lafa na kaase. Ani Frankie wii dalaguu Adam Barakar Frankie wii dalagu. Zainab wajjin moo? Zainab irratti Frankie dalayde? Frankie wii dalagu. Ayya. Frankie sunis ayaan takka kabir ta'e. Ayaan tumtan. Yoo ta'u ni argita. Ni argita achirratti ni argita waan ta'eef. Yoo viidiyoolee kalaatu ta'e. Awwaa'ee viidiyoo qaba baraan ta'an magaalaan ala jira. Bilbilaanis hin jirtu. Bilbilli kiyyaan dalagu. Hin jirtu waan ta'eef olaanaas hin argamneeti waan ta'eef kanaaf isirratti Frankie wii dalagu. Yaani isirratti osoo hin taane haadha Mubaarakiti isiin dhaltee ciisuuf jirti. Dhahinee isii ilmaa gaafachuudhaaf mana nama tokkotti gaafachuuf dhayitane baga rabbi nagaan sii kee. Kophaa jirti waan ta'eef dhahinee gaafannee kaanee deemne innaa deemnu osoo deemu jiru yaadni nuu dhufu. Yaadni dhufu kana haadha Mubaarakii irratti Frankie dalagadhee kaameeraa naa fayyadamisiidha. Eenyudha? Mucayyoo deette tana? Mucoo saniin kaameeraa naa fayyadamnaan maal gootaa jennaan akka yookiin dhufaa jiru sibira dhufaarra
baankii wayii aanaan baaldura dalaga. Naakaa ijaartee. Jennaan yaadni maali naan jedhasi. Yaadni sitti yeroo ma dhufe ati kaameera mana akka ijaartee. Naakaa hin jedhee. Jennaan seennee dubbiin fagoo dheertuudha. Sii kettee si. Naa kettee naan akkasitti Dala idarratti. dareen irratti aanaan baaldura ijoontu ijaartee ilmoo nuti ija jedhu baattu kan akkasirraa dalga kura. Silaatee tu biraa kiba. Kawa ajaa'iba taatelle raala. maal jaarsi qabsiituu jaarsi namaati. Haaya. Akkasitti gonnaan haati mubaarak. Dhugama see. Ni gaggabdee akkasitti Biraatuun qofattee jedhu. Karaas badiin kiyya jedhee kan egaa waan balleessi kanaaf Dhiifama gaafatanii galu. fagoodha dheeraa waan ta'eef ammas kaasoo yeroo hin qabnu waan ta'eef. Almuhiim maatiin barakasti hin gaggabdee isaan itti hin kaafne akkasitti isilleen kan firaan kee kanaa galee dhaqee tusinis wallo jechuudha. Amma akka miraati mubaarak ofii nagaa qabdeemi. Maali manaan jirtu sun baddee? Amma hin jiru hin jirtu waan. Ilmaan gurattee kulfii kolloftee yookiin mucaaluu irra wallabaa jiru asitti maal jedhaa Innaa almuhiim akkasitti ati mubaarakillee dhufee isillee dhiifama gaafatee naan isin beekon naan jettu akkasitti irratti taphattaa mijettee akkasitti amanuu didde jechuudha. Akkuma siite. Almuhiim hittillee dhaqee dhiifama gaafadhee jennaan dhiifamni si godhu jiru gaa'eetu uleen nu baafte siiniif. Mucaa sanillee. Eenyu. Abdeessa. Abdeessi wajjin deeme gaafa. Na waliin deeme gaafa mucoo dhiifama gaafachuu deeme. Saayiba jiru walga'ii na waan ta'eefi. Naaf haaraa garuu fuulli isaa hin beeku. Akkasitti kalaas isillee wal beekan waan ta'eefi akkasitti qabee waan akkana na mudate. Namichi deeme jennaan kan waliin deeme. Zainaboon barbaanne irra isinichi deeme. Wayi barbaaduudha gaduun ta'inne. Ijoollee fudhattee soo deemte. Amma ishii dhiifama gaafannee achiis deebi'ee hin dhabamtee oolmas dachaan manni kufe. Ijoollee goorattee. Dubbiin san taatee. Amma bakka isin jirtu hafuurri isii jira. Hafuura guban qaba. Bakka kana buutee. Bakka kana buutee nagarree. Almuhiim sababni rakkoon saniin nama gaa'ee fi ishiidhaan egaa mucaanoo maas mucaanoo akkasii hojii abdeen kunoo eessan sitti garagaluu danda'a yeroo osoo hojiin deemaa jira jette. Isaan sitti mudda. Amma viidiyoo itti waraabneeti wajjin deemnee iddoo dhiifama gaafannee yoo as deebine mana galadhee itti na biraa dhufu. Mucuu mana naa fidi jedheenii fi kote mana kiyya dhufee mucuu naa fidee deema. Beeyti Zainab isa kana. Ni beeytee. Akka inni saahiba kee ta'e ni beeyti. Ni beeyti. Inni illee ni beeka maatii keetii Ni fayyadama. beeka ni beeka. Haaya. Almuhiim mucaan saahiba nama wajjin yaannee rakkoo nama geessite yaannee hodhu gaafate. Almuhiim akkasitti mucuu naa fidee dhufu waan kana ta'een beeku ani gaa'ii mucuu naa fidee dhufee kalaas hin deemanaa jedha. Oluma ka'itu. Hin deemanaa jedha. Ayyee hin deemtaa mee afachuudha waliin ta'inaa hin deemaa jennaan lakki nama bira mana garaagaraa deemanaa jedhee kalaas deemu jedhee guyyaa sadii naga hin dhabe itti bilbileessaa jira. Sana buuteen jaartee hojii kamaalii jedhe. Akkasitti guyyaa sadaffaa kana namni wayina bilbilee waa'ee bakka haadha mubaarak jirtuu fi isa Hima. natti hima. Bira dhagee achi jira. Bakka hin beeka jechuudha. Ni beeka bakka Isa baasee jedhe akkas taana. Afachuu akkasitti Akkanaan dhufte jen. Haaya. akkasitti Saayiba hima baafatte bootillee. Haaya. fuudhanii bakka silaasiin nama fira bira dheedhe jira. Fira bira dheedhe ture nama hin beeku fira dheedhe. Hin galchuuree sun dhamaan kakka. Sira sobaniiti gaa namni gaa talaalliin jiruu jiraa mere manoo viidiyoo argitu taate Waan takka narree naman na bilbilee na himee yoo rifadhee. akka waan
iccitiin ni dhabamtu ciggii duraa sunuu deebiin itti na fakkaata akka fakkaatti. Maami coomna si magaalaa hin baafanne wayii dhabamte. Hin baafattee sun deebitu beeyna jetta. Maaltu beekaa shakkiidha waan ta'eef. Deebinaan hima dhaamtii dhiisi gata isiiti tursan. Almuhiimmi Tasaniitii miti. Dubartiin tuni akkuma harmeen irraa qalbiin sirra irratti sossobaniitu magaalaa. Aariin nama godha malee sanii bakka biratti jijjiiran kana inni gara kana inni quba qaba mucaan sun quba qaba. Maasiin himne ree dhufe. Naayini dubba tanaa mere wanni nani inni godheef naayini jedhe. Amma bakka mucaan sun jiru beekta. Mucaan akkas taana bakka ijoolleen jirtu Zainab jirtu ni beeka waan ta'e mucaan sun. Kanaafuu akkasitti isiisan namni natti bilbilee natti himnaan mucaa kootu jedhee isatti bilbile. Bilbilli isaa sabanaadha. Kootu jedhee mucaatti bilbile. Kootu jennaani natti afaan natti darbate. Mucaan rakkoo qaba akkas taana. Waan dhagee jira waan ta'eef afaan natti darbate. Inni difamnaa minnaan jedhee almuhiim kootu si barbaada waan hajjabduu fi ibsaa bilbilee waliin cabsinaa jedhee dubbiitti garaa nama nyaatti. Yaameeti akkasitti yoo yaamu bulaa waliin cabsinee waa dhufeeyyuu edda. hin dhufe. Bulaa waliin akkanatti achi yoo nani bilbilee na bilbilamee jedhu inni bulaa cabsinee duuba. Ulfii qabaayyuu inni ture ka jedhu. Akkanaan dhuftanii. Amma bakka miiraa keessa jira. Amma waatii amma karaan gabaabaa. Amma mucaa san qofa akka itti argannu qofa naa himi malee salpha. Kanaaf amma kolfii mucaan ol seennee ayyee cabsuu isaa gaa waliin cabsanii inni miriyaanis yalla egaa cabsitee inni ol seenuma seeneetu ani waan nagadanii natti hin jedhe dhugaa jiru. Rakkoo jiru natti. Waan yeroo isti jiraate natti hin addeen jedheen. Abadan nama takka hin dhageenye. Kan saabaqii ana hojjente biyya akkamitti si gana naam naan jedhe. Abdii rabbii waan akkana yoo jiraate natti dhuguma natti sirnumaan gaafate kadhadhe. Natti obsa qabda. An silaa biraatiin gaafadha. Hindi de. Akkasii gaa didee innaan ragaa jiraate waa balleessitee jedha haadhuun bara bakkisiin jettu dhuganii qabda natti hin jedhe. Akkam jedhee faaq jedhee irratti ka'e. Namni loon foon abdii jaalaa nyaatee ofumaan tutuffisa jedhanii maloole jedhe. Akkasii wallollee almuhiim wallollee jennaan hin qabee. Inumaa si lola. Tume maa. Amma garaa na fayyifte laamu. Itti namni akkasitti qabee hidhee afaan hidhee maal godhee hidhee akkasii hidhee ka'ee dalagaa deemee. Mana hiitee isa dhiiftee ulaa itti cuftee. Kulfii jijjiirtee mana. Aayaa deemte. Deemee yoo deebi'ee yoo irraan deemu ulaanis mana. Laala akkasii miti osoo dalagaan deeminni ayyaan bira dhaquu deemu dhugaa natti ni jechuudhaan mucoo san bira dhaqee yoo dhaqee isin kalas ani hin beeku naan jennaan kalas ayyee isuman gaafa dheedhee yoo hin deebi'u ulaanis cufa banaadha kulfiin cabee mucaanis hin jiru akkasii viidiyoo naa kaayanii viidiyoo naa kaayaniiti. Nama biraatti seenee cabsee fuudhee mucaa. Yaani si jala dalagu jira jechuudha. Mucaan isin na boodan kottaa yoo inni akka na hidhee taate ibsaan na hidhu taate. Na baasaa yaada jedhuun dubbii lafa jala tumuree dhufe gaa. Akkasitti tumuranii. Akkasii mucaan jala baasanii viidiyoo naa kaayanii viidiyoo laalee jiru. Viidiyoon raaduun dhiisi. Siiriin dhiisi. Ibsaan dhuguu qaban aboo dhiisi. Isin jirsa viidiyoo. Akka ni almuhiim akkasitti waan akkasii. Amma bakka inni mucaan sun jiru beekta. Bakka inni galu naannoo inni galu amma mucaan kanaafuu amma dhuftee miree. Amma wanni nu barbaanna. Dhaqe nasiim. Tanaati taphatu. Egaa akkana taate laaftu amma gara furmaataatti deemna. Hagana inuyyuu silaa odoo danda'ame kana dura ka ta'uu qabu iyyuu amma mucaan kun geema ka taphatu jiru mucaa kana maatii keetis argachuudhaaf mucaan kun qabamuu qaba. Mucaan kun immoo malaan itti dhiyaatamee iccitiin harkaa fuudhamuu qaba.